Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoos ni habaayatu akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa gootuun qaba isiniin jecha egaa kaa obboloota koo har'a waan tokkoon qabadhee dhufe akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a akkasuma immoo warroonni ta'aa jirtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jedha har'a obboleetti keenya tokko dhaamsa isaa isheen dhaamte keessattuu viidiyoo yeroo darbee hojjedhe waa'ee lafa bituu irratti mana bituu irratti lafa bituu lafa kaarte pilaanii hin qabne bitinaa jedhe irratti obboleettiin keenya tokkollee dhaamsa isheen dabarsite qabdi isiniif hin dubbisa kan barreeffama ishee isiniif hin maxxansa jechuudha. Dhugaa yeroo tokko yeroo wal gorsinu kana wanta sobaa wal gorsinu seetanii warroonni nama qeequu fi nama arrabsuu deemtanillee baay'eetu jira. Soogidda ofiif jettu mi'aa yookiin dhagaa ta'ii jedha Oromoon keenya gaafa mammaaku. Maaliif namni tokko waan tokko yoo hin baranne yookiin sitti himee yoo sii ta'e fudhadhaa yoo sii ta'uu baate immoo ushettee biraa deemuu qabdaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu wanta sinii ta'e tokko immoo fudhadhaa wanta sinii ta'an immoo dhiisuu dandeessanii jechuudha. Naaf hin ta'u yoo jette dhiistaa jechuudha walumaa galatti. Innaa maasiniin jechuu barbaade tanani obboleettii keenya tokkotu akkas naan jettee turte jechuudha. Isiniif hin dubbisa. Komentii jalatti jechuudha. Ani waan jedhe keessaa wanta isheen illee dhabde keessaa jechuudha. Wanta kaarte pilaanii lafa kaarte pilaanii hin qabne hin bitinaa jedhee kanan dubbadheef isa kana jechuudha. Yeroo baay'ee nama galaafata qarshii keetillee si galaafata jechuudha. Akkasuma immoo mana gaafarratti ijaarte manillee qarshiinis akkasumatti hin jedha waan hunduu si alaa bada jechuudha. Bakka si buusuu iyyuu hin danda'anii jechuudha. Egaa kaamee amma barreeffama ishee waan isheen jette komentii ishee jalatti lafa kaartaa hin qabne akka hin binne ani waggaa 6 Kuwait hojjedhee lafa kaartaa hin qabne bitee irratti ijaarradhee na jalaa diiganii Adaamaa keessatti ammas kinoo biyya Ormaa keessatti gubachaa jira jette. Ana gubu sareeko kun olaala jool dhugaa rabbi obboloota koo jechuudha. Dhaggeeffadha. Miciyyoon kun waggaa 6 keessattuu Kuwaitiin beektan Kuwait immoo qarshiin ishee olaantu dhalleedha sirriitti beektan. Miciyyoon kun waggaa 6 Kuwait keessatti hojjettee obboleettiin keenya kun Kuwait keessatti waggaa 6 hojjettee lafa bitattee mana ijaarrattee har'a hoo jalaa diiga. Kaasaa takka hin qabdu. Kaasaa takka iyyuu hin qabdu. Namoonni akkashii immoo baay'eetu jira. Namoota baay'eedha kan keessa illee natti hima waan akkanaa kana jechuudha. Kaasaa hin qabu. Akkasitti dhabdee kasaaraa galtee kun olaal kasaaraa galee tanani ammas lammata biyya Ormaa keessatti gubachaa jira. Osoo fixadhee osoo nan gala jedhu jettee baay'ee garaa na nyaattee dhugaa rabbi jechuudha. Hedduu namatti dhagaa. Kanaaf obboloota koo kan wal gorsinuuf keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftanii kan ammas bitachuuf immoo fedhii qabdanii bitachuudhaaf kan tattaatan jechuudha. Of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo cimaa godhaa dhugaa isin jedha. Yoo inni dhugaa amma obboleettiin keenya kun waanuma dhugaa dubbattee hin jirtu ijoolleen anumti keessannatti maniyyuu kan waggaa 7 hojjedhee na jalaa akkas godhanii kan waggaa 4 hojjedhee na jalaa akkas godhanii jedhu. Adaamaa keessatti immoo sirriitti jammara Adaamaa keessatti ijoollee dhiiguma bu'aa jirti dhiiguma bu'u. Dhugaa anu so'anaayyuu ta'e akkaman ta'an jedha bakka san bu'ee hollaalu so'ana ta'e akkaman ta'an jedha iddoo san bu'ee jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan obboloota koo keessattuu yeroo ammaa akka maleedha. Yoo isinii danda'ame kan kaartaa pilaanii qabu osoo bitattanii ani hedduu irratti tolu. Yoo hin danda'amne ta'e immoo bakka tokkotti lafa mana bitadhaa bakka tokkotti irratti jechuudha. Mana kaartaa pilaanii qabu, bishaan qabu, ibsaa qabu bakka tokkotti jechuudha. Erga taa'ichi keessan hin oolle, erga hojjechuun keessan hin oolle isatti calleessite hanga barbaadde yoo bitteeyyuu itti maddaa jechuudha. Gaafa gara seeratiin bittee kaartaa pilaanii wanna hunda isaa qabaatee seera karaa mootummaatirraan jechuudha seeratu jira. Akkasitti deemtaa jechuudha. Kanaan malee hin jiru amma akka duraanii sunni jechuudha jedhanii lafa bitachuun kunillee baay'ee ulfaatee jira. Mee obboleettii keenya kan osoo si ta'e osoo ana ta'e akkaman ta'a jettanii bakka kana buustanii ilaaltanii osoo ana ta'e nam maraadha dhugaa rabbi biyya Ormaa keessatti duddi nu citee ijoollee bifa keenyatti qayyarree bifa yeroo daa'imummaa keenyaatti qayyarree dhugaa rabbi jechuudha. Hedduu namatti dhaga'ama. Obboleettii koo Waaqayyoon
bakka si abuusu takka rabbi hedduun itti dhagaa hoggaa jechuudha siyaasii miti jechuudha. Kanaaf humna ishiitis hin dhabde qarshiitis hin dhabde meeqa dhabde umrii ishii hin dhabde akkasitti gubattee ammas lammata biyya ormaa keessatti gubachaa jira jette jechuudha. Obboleettiin keenya kun barreeffama isiniif maxxanse jechuudha. Kanaaf adaraa keessan yoo namni tokko waan tokko sin gorse akka waan kun wal narra beektii narra hiiquluu taate miti. Gaafadhu malee illee ani dhugaa waan dhugaa taasisan taasaa gaafadhee tan maatii kiyya gaafadhaa yeroo baay'ee nan gaafadhaa akkam ta'een jedhaa maal ta'een jedhaa akkam jira wanni hundayyuu nan gaafadhaa beektanii maaliif nan gaafadhaa sisteeroota kooti kan naa hojjetu waan ta'eef waan hundumaa kan naa bitus isaanumarra caalaa jechuudha. Nan gaafadha dhugaa rabbii jechuudha nan gaafadha. Kanaaf maal akka ta'e jechuudha. Amma immoo siruma amma akka duraanitti iyyuu mate akka gizee duraanitti fi amma garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf immoo isin qarshii keessan qabadhaa. Qarshii keessan qabachuu yaadaa malee lafallee yoo bittan lafa kaartii pilaanii qabu bitadhaa. Yoo waaqayyoo sin gargaare ta'e haga barbaade haa ta'u miidiyoo namaan taane isa sii wayya jechuudha. Miidiyoo kan kaartii pilaanii qabu yoo argatte iyyuu isa sii wayya. Har'a rakasaan 500 600 rakasaa bitattee ta'urra kan miidiyoona kan kaartii pilaanii qabu si wayya maaliif siyaraa hin baduu jechuudha. Dafqa keetis hin baduu irratti siyaarrattis hoggasuu si eeyyamu jechuudha. Eeyyama kaartii pilaanii qabaate jechuun eeyyama qabaa jechuudha. Bakka eeyyamamaadha wanti sun mannis akkasuma immoo manallee yeroo bitattani mana kaartii pilaanii qabu bitadhaa. Mana kaartii pilaanii waa hunda isaa ulaagaalee isaa guute jechuudha. Hin jira manoonillee amma gizee baay'ee immoo namni keenya beektani mana binnaa jedhan manuma jidduu wayii yookiin saarvisii wayii kan furraa qabdu gatii guddaadhaan miiliyoona 1 miiliyoona 2 akkasiin bittan kan akkasiisan hin bitina. Yoo mana bitachuu barbaadan manuma gaarii ofii keetiitti dafqitee itti dadhabdee kan itti ol seentu yoo ta'e malee kan akkanumaa shoferee bittee ganaa immoo isa saaddasuu isaa shiinuu kaartii pilaanii qabdu shiinuu immoo ganaa saaddasuusii baay'ee si fita jechuudha. Kanuma immoo yoo manallee bitattan mana ulaagaalee isaa guuttate maa miiliyoona 3 ta'a kan akkasii bitachuu yaadaa isin jedha obboloota koo. Maaliif biyya ormaa keessatti dafqinee gallee itti dadhabnee gallee yoo wayirra godhanne irra bareedadha. Yoo atis anis wayirra godhadhe irra bareedadha malee akkanumaan baanee galuun faayidaa tokko iyyuu nuuf hin qabu jechuudha. Maaliif har'a itti dadhabnee itti dafqinee har'a immoo gaafa galtee itti haraf jettu isa sii wayyaa jechuudha. Kanaaf akka obboleettii keenyaa kana irraa barattu yaada. Obboleettiin kiyya osoo hin laalin waan ishiin taatee agartan obboleettiin teenya tuni kan amma siisanii dubbise jechuudha. Waa'ee kaartii pilaanii irratti kan haasa'e tokko irratti jiratti koomeentii naa kennite jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleewwan koo adaraa keessanii kuni dhaamsa kootii hanga danda'ametti wal gorsuu attuma yaafuu fuudha. Wanna agartanii foormashinii biyyaa waan akka jiru akkasitti gaggaafadha hundi keessanii jechuudha. Maaliif har'a akkatti finnu riiba keenya dhabnee dhugaa rabbii jechuudha. Riiba keenya dhabnee itti dadhabnee nyaata keenya dhabnee dhugaatii keenya dhabnee itti ifatamne jechuudha. Kanaaf adaraa keessan isin haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Mucaan ani viidiyoo waraabaa asiin darba jechuudha. Saaloonni keechan taa'ee waraabaa jira jechuudhaan Abdiisaa biraan deema. Abdiisaan bakka televezyiinii taphatti waan ta'eef ijoollee dhiiraa wajjin taphachaa amma sa'aatiin kun ijoollee sa'aatii meeqa waraabaa akka Itoophiyaa sa'a 9 walakkaadha. Nagartan hin rafnu akkatti mucaa wajjin taa'aa jechuudha. Maaliif bakka dirqama kaa biyya ormaa waan ta'eef daa'ima gatee rafuu hin danda'u waan ta'eef malee siraadoo biyya kiyya ta'e hin rafa ture jechuudha. Abdiisaan dhufte. Kanaafiyyuu adaraa keessanii dhaamsitii ishee tanaadha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessanii waaqayyoon isin wajjin haa ta'u. Kanaaf obboleewwan koo sagalee Abdiisaa seenaa jira natti fakkaate. Abdiisaa ni nagaafachaa jira jechuudha. Dhokadhee waraabaara garuu inni nagaafannee ayyaafachaa jira obboleessa jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan lafa kaartii pilaanii qabuu fi akkasuma yoo manas bittan kaartii pilaanii qabu bitadhaa isin jedha. Kuni dhaamsa kooti. Warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a wantoota asirratti darban immoo hordofaa hin jedha. Har'a qofaaf isin fayyadu chaanaala kun dhugaa isin jedha. Boruufillee isin fayyaduu danda'a wanta garaagaraa isin dabarsuu danda'a waan ta'eef. Kanaafiyyuu obboloota koo sabskraayibii godhadhaati na hordofaa isin jedha. Wanta immoo wal beeknu wal gorfannaa rakkoo hin qabu
hanga danda'ametti jechuudha wal gorsuudha ittuma haa fufuu isiniin jedha. Kanaaf immoo warri gaafii qabdanillee immoo gaafachuun dagatinaa rakkoon qabu waan beenu wal barsiifna waan ta'eef waan beenu formashinii walirraa fudhanna waan ta'eef kanaaf warri immoo na jajjabeessaa hartanis galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomenti irratti barreessuun dagatinaa isin jaalladhaa isin kabajaa obboloota kooyi hedduuta kana galatooma ulfaadhaa isin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha. Bye.